Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota peejii kana jalatti argamtan hundi keessan akkasuma kabajamtoota ilmaan muslimaa hundi keessan baga rabbiin ji'a kabajamaa jaalatamaa ji'a ramadaanaa waggaa 1440 rabbii isin ga'een isiniin jedha. Akkasuma bara dhufuun kabajaaf jaalalaan inni maallaqa hin qabne maallaqa argate, inni haadha manaa hin qabne haadha manaa argate, kan haadha manaa hin qabne kan abbaa manaa hin qabne abbaa manaa argate gammachuudhaan bara dhufummoo kan milkiitiin akka inni isin eegu rabbiin isiniif haa taasisuun isiniin jedha. Egaan kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan muslimaa hundi keessan kadhufumoo rabbiin kan biyyatti galuu feetane gammachuudhaan kan abbaa manaa haadha manaa keessanii wajjiniin gammachuudhaan wajjin jiraatanu nama manaa abbaa manaa hin qabne akka fuutanu akka heerumtanu rabbiin isin haa taasisu, akka inni ilmoo hin qabne akka ilmoo argattanu rabbiin isin haa taasisu, bara dhufu kan gammachuu guutamte rabbiin isin haa taasisu, umurii dheerina rizqii bal'ina qabeenyaa kabajaa namaa kabajaa rabbiitii wajjiniin rabbiin ittiin isin haa ga'uun isiniin jedha. Egaa kanumaan wal qabatee ramadaana keessa wantoota tokko kan barbaachisoo ta'an isiniif qabadhee dhiyaadheera jechuudha. Innis maal yoo ta'e fakkeenyaaf asuurii fa'aa karaa ittiin dammaqxanu jechuudha. Xirri adda addaa fakkeenyaaf notifiikeeshina waan irra buufattan jechuudha. Kunoo aappii kana jechuudha. Itiyoo Munsheed ka jedhe kana buufattan jechuudha. Pileestoorii keessaa deskiraapshinii yuutuubii kiyyaa jalan isinii kaa hogga isinti seentanii haala kanaan isinii baasa jechuudha. Kabajamtoota jaalatamtoota keenya kunoo haala kanaan xirri adda addaa barbaadame qaba jechuudha. Baay'eedha qaba kabajamtoota jaalatamtoota keenya kan raayyaas ni jira. مسلمون لبيك الله يا رمضان يا رمضان يا رمضان اللهم صل وسلم طالع البدر هو الحبيب نحن قوم مسلمون كونوا أكنت ترى كوجمتوا رجال تنتظر كينيا እና ከበርባደን inni baay'eedha ከበርባደን keessa maxxartanii tuqaan sadii kunoo ajjira kabajamtoota jaalatamtoota keenya haala kanatti baasaa kunoo asirratti qafoo ka jalqabaa kana qafoo irratti tanii inni lammaffataa immoo notifiikeeshina kan amma fakkeenyaaf akka yuutuubii gubbaarraan gad dhufu miiseejii adda addaa haala sanaan irratti hidhachuu dandeessan yoo barbaadan kan alaamii immoo kunoo asirratti hidhattan jechuudha kabajamtoota jaalatamtoota keenya. Inna haala kanaan hidhattan jechuudha. Sana booda asuurii fa'aa hoggaa hidhattanii haala kanaan hidhattanii xirri babbareedaa kan islaama guutuu jira jechuudha. Sheel walii godhaatii ramadaana gammachuu ramadaana milkii kan itti waan barbaadane gammachuu ittiin argattanu isiniif haa ta'u isin jedha. Rabbiin makfiraa dhiifamaa ibiddarraa kan ittiin najaa baanu nu haa taasisuun isin jedha. Amiin yaa rabbal aalamiin.